Maalummaa fi barbaachisummaa qabiinsa tajaajilamaa. Al tokko tokko seektaraalee fi waajjiraalee mootummaa keessattis ta'ee miti mootummaa keessatti tajaajilamaan hin jiru yoo ta'e tajaajilaan ga'ee akka hin qabne waan hubatu natti fakkaatu. Kana jechuun bakka barataan hin jirretti barsaan hin jiru jechuudha. Bakka tajaajilamaan hin jirretti tajaajilaan hin jiru jechuudha. Kun maal nu agarsiisa? Tokko tokko irratti maxxanee muchaalizim isa jennu sun nu agarsiisa. Fakkeenyaaf maalummaa qabiinsa tajaajilamaa yoo jennu, qabiinsi tajaajilamaa akkaataa itti tajaajilamaa tokko simanne dhimma isaa dhageenyee fala kennuu fi itti dhageessisnuudha. Fedhii tajaajilamaa hubachuu fi amala addaa tajaajilamaa hubachuudha. Tajaajila abbaa dhimmaatiif kennuuf of eeggannoowwan qophiiwwan godhamuu qaban sadarkaa sadiitti qoodamanii ilaalamuu danda'u. Maal jechuu keenya asirratti wanti hubachuu qabnu, tajaajilaan tokko abbaa dhimmaatiif yookiin tajaajilamaan tokko gaafa dhufu wantoota sadan kanarratti dursee of qopheessuu qaba. Tokko tajaajila duraati, lammaffaan yeroo tajaajilli itti kennamu, sadaffaan tajaajilli erga kennamee booda maal akka ta'u qabu beekuu qaba. Kana sadan hin beekne taanaan tajaajilaan fayyuma teessoo sanarra taa'e malee tajaajiluuf miti. Tajaajila duraa akka jennu ga'umsa wayitaawaa qabaachuu, yaada sammuu fayyaalummaa, ragaa gahaa walitti qabaachuu. Asirratti abbaan dhimmaa yookiin tajaajilamaan sun gaafa dhufu haala itti simatu of qopheessee sammuu akkamiitiin ragaa gahaa qabaachuudhaan tajaajilamaa sana yookiin abbaa dhimmaa sana keessummeessuu danda'uu qaba. Inni lammaffaan yeroo tajaajilli itti kennamuudha. Yeroo tajaajilli itti kennamu tajaajilamaan yookiin abbaan dhimmaa dhufe sun haala inni itti hubachuu danda'u qabaachuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf saffisaa fi qulqullinaan tajaajiluu danda'uu qabna. Maaliif tajaajilamaan kabiraan nu eeggataa jira jennee yaaduu danda'uu qabna. Inni sadaffaan tajaajilli erga kennamee booda asirratti odeeffannoo mana hojichaaf kennuu, amala tajaajilamaa rakkoo hiikamee fi mala hojiirra oole qindeessuun qabachuu, hordofuu fi yaada tajaajilamaa fudhachuun dirqama kan keenya. Tajaajilaan isa kana sadan hin guunne lafumaaf teessorra taa'e malee, taa'i waan jedhamiif taa'e malee tajaajiluuf yookiin maamila keessumsiisuuf sitti hin fakkaatin. Kanaaf tajaajilamaa tokko tajaajiluuf tajaajila irraa waan eegamu gochuu danda'uu qabda.